Ila biyya lafaa ishee darabaa ishee jireenya gammachuu namaaf hin kennin. Ishee gaafa rakkoo ofii oksatanii kolfanii dhugaa rabbii akkanatti nama ganti biyya lafaa jechuudha. Biyya lafaa darabaadha. Akkuma biyya lafaa darabaadha ni darabaadha. Amma keessa jiraannu hin beeknu garuu wayita jiraannutti baay'ee cinqabna. Waan goonuu fi waan itti adeemnu tokko otoo adda baafannee adeemne irra bareedaadha. Namni mucaa kana wallaalee hin jiru jechuudha. Namni booniidhaan wallaalee hin jiru. Abbaa manaa akkamii akka isheen qabdu sun hunduu ni beeka. Viidiyoo waraabdii isallee bakka waan isheen poostiin goone hin jiru jechuudha. Garuu guyyaa gaafa namaa gamii obsanii gaafa namaa gamii humni ofii kana ta'a jechuudha. Garuu bakka maal jecha dhiira malee jiraachuu hin dandeenyu nu shamarran. Deemeen deema taa'een ta'a. Kan wajjin jiraate wajjin hin jiraanna. Ka deeme gaggeessine ka isa duubaan dhufu nama kumaatamadha. Dubartiin obsa yoo qabaatte wanta isheen hin darbine hin jiru jechuudha. Garuu gaafa haala keessa jirru ilaalu baay'ee ulfaata. Hunduma keenyatti akka ulfaatu beekamaadha. Yoo obsa qabaanne garuu haalicha mo'annee haala isa caalutti akka baanu abdii qabna jechuudha nama obsa qabuuf. Akkanatti jarjaranii obsa ofii fixanii lubbuu ofii macarrashaa kanarra geessisu jechuun baay'ee ulfaataadha. Ofii gammachuu dhabdee isaaf gammachuu kennitee gaafa argattees kofaltee gaafa dhabdees kofaltee gaafa beeloftees kofaltee dandeessee mucaan kun dandamatte irra geesse. Garuu yeroo isheen viidiyoo waraabdu warroonni koomentii ishee irratti kennanii fi otoo dhaqanii ta'e inuma ishee ooshu turan. Ooshuun barbaanneef malee. Haa ta'u garuu gaafa isheen boossu maal taate rakkoon kee maali rakkoon si boossu jedhanii namni ishee gaafateeru hin jiru. Har'a isheen duunaan haadha firaatanii garraammii koo booniyyee koo maal jechaadha. Gaafa ishee lubbuun jirtu eenyutu boo'iraa fi dhugaa rabbii nama hamma gaafa jiranitti yoo lubbuun gaafa lubbuun namni sun jiru yoo gaafatan maal rakkoon kee maal cinqiin kee maal dhibeen kee eenyu walii walitti buute jedhanii yoo nama gaafatan gaafa du'e namni sun boo'uufi. Garuu osoo namni sun lubbuun jiru osoo namni sun cinqamaa jiru isheen kun immoo jedhanii bira darbu har'a gaafa isheen duute immoo fira ta'uun waan hin fakkaanne. Dhugaa rabbi dhugaa isaa yoo dubbanne jechuudha. Kanaaf warri shamarroonni kun obsa qabna. Gaafa obsa keenya fixanne tarkaanfii akkasii ofirratti fudhanne. Tarkaanfii akkasii ofirratti fudhachuun dursa eenyuuf akka jiraannu maaliif akka jiraannu adda baasnee beekuu irra nu wayya. Dhugaa rabbii amma fakkeenyaaf abbaa manaa ishee faana walitti buutee haa jennu. Abbaa manaa ishee faana yoo walitti buute inni yoo deeme dhiira biraa dhufa. Isheen yoo deemte dubartii biraa dhufti. Maaltu lubbuu wal galaafachuu irra gahe? Maaltu namaaf jecha lubbuu of baasisu irra nama geessise? Maal jechaadha? Dhiira malee hin jiraannu? Ndee du'ee bada malee dhugaa rabbitan dhiiraaf jedhee lubbuu kiyya dabarse abadan qophaa kiyya akka muka ibsaatiin jiraadhuun fayyaa qabaannaan dalagadhee fidee of dhiqee ofitti bitee of kunuunse dhibba maalan jiraadha kanan of galaafadhu dhugaa rabbii hindee gara fuula duraatti namoonni nama wajjinii walitti buutaan namoonni hiriyaa keessan faana wal dhabdanu abadan dhugaa rabbii kun dhaamsa kooti. Kan deemu deema ka taa'u ta'a isa dhufe kabajanii simachuu isa deeme hoo gaggeessuu malee namaaf jee lubbuu kun baasaanii maal jecha dhugaa rabbii waan hin fakkaanne waan hin yaadamne jechuudha. Kanaatiifuu gidduutti namatu natti dhufe warroonni mana keessaa ciqicidhii qabdan abbaa manaa faana warroonni jireenya faana wal'aansoo wal qabaa jirtan dhugaa rabbii waan akkasii yaadiinaadha. Waan akkasii yaaduun sirrii miti. Maaliif inni akkas jedhe beektu jireenya biyya lafaa yoo wal'aansoo qabanii isa wal'aansoo qabu sana moohata malee isa wal'aansoo qabutu moohama miti. Kanaafuu wallaansoo wal qabuun kanuma jiru moo'achuunis kanuma jiru. Moohamuuf harka kennuurra moohuuf harka kennuu wayya jechuudha. Dhugaa rabbii. Kanaatiifuu
namaaf jettanii lubbuu keessan hin baasiinaa. Bakka abbaa manaan keessan sin caqacaqa sinii ta'ee faana jiraadha. Siniin ta'in yoo ga'iisa. Maaliif jennaan namni dhiira tokko malee hin jiraatu yoo je'ina kan jee barreessa hin jiru. Dhiirri dubartii meeqatamii meeqa jejjira. Dubartiinis akkuma dhiirri jejjiru sana dabartee heerumuun mirga qabdi. Namni ishee dura goree hin jiru. Bakka dhiira malees jiraachuu hin dandeenya nuyi shamarran. Dhugaa Rabbi maal jechaadha hundee. Namaaf jenne lubbuu keenya balleessina. Namaaf jenne bayyesus. Dhugaa Rabbi abadan du'ee bada malee. Ani namaaf jee lubbuu kiyyan balleessu. Du'ee bada na waroonni gara fuula duraatti yaada akkasii qabdanii of qannasaa. Dhugaa Rabbi of qusadhaa. Maal jennaan jireenyi kun hin darbama. Wanti hin darbamne hin jiru. Namni yoo wal'aansoo qabe wal'aansoo yoo qabame wanti hin dabarre hin jiru. Garuu waan na darbuuf lubbuu keenya balleessuun ayidoonnoon eegamu. Dhugaa Rabbi kadeeme galatoomii karaa gaarii karaan lukan daaqqos dugdan daaqqosiifaa ta'u jenne gaggeessine. Ka ufummoo noorii jennaan jireenyaan barbaada ka jedhe jireenya isaa jiraata. Jireenyaan barbaadu ka jedhe een qaxxaamura karaa isaa maal jechaadha. Dhugaa Rabbi amma mucaan kun jaallatti lubbuu isheetti murteessine sababii isaatti waan baay'ee jedhamte waan baay'ee fattanamteetti. Jireenyi lafarraas ishee fattanii ka ishee gadis afaan itti banee ka ishee olis afaan itti banee ka ishee gitus afaan itti banee ka isheen ginnis afaan itti banee waan hunda dandeesse jechuudha. Har'a isheetii gamnaan ana nagahee jette viidiyoo waraabbatte. Ana nagahee jireenyi biyya lafaa du'a naaf wayyaa. Ani boqonnaan koo du'aa filannoon filadhe bichaatu na baasaa jette viidiyoo waraabdee poostii goote. Hin gameefi bakka garuu naa bakka jireenya kee keessaa na baase jireenya koo jiraadha yoo jette namni ganaa mukatti ishee arraasuu hin jiru ture. Garuu ingidihi gaa Rabbi beeka waan isheen itti of ajjeestee fi rakkoo ishumaaf waaqa bichaatu beeka. Ishee fi abbaa manaa ishee waaqa bichaa beeka. Abbaan dhugaa ka beeku Rabbi ka itti aanu immoo abbichuma of galaafatuu fi nama mana sana keessa wajjin jiraatu jechuudha. Mucaan kun torbeefitti erga boo'uu jammarte liivii irratti seen boossii viidiyoo waraabdeen boossii rakkoo qabdi. Inaaffaan hoo jiraateyyuu inaafaaf jechaan akkas of ajjeesuun kunis jira jedheen agas mara of hin cannaqooni. Yoo nama hagamee kan itti fufan.